raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arri guyyaan dilbata Gurraandhala 25 bara 2018 nagaan keenya fuulaadhuma teessanii hirraa caqasaa jirtan cufatti sinaa qaqqabu dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa ani xiiqii dhugaasaatii hoduu keenya guyyaarraan isin dhageessisa. Sanbata kaleessaa jilli hooggantoota paartii koongireensii federaalawaa Oromoo uummata Oromoon wal arguuf gara magaalaa Naqamteetti malaa ture danqaa loltoota Wayyaaneen mudateen magaalaa Naqamtee kan hankaake halkan edaas badheerra buluun of booda deebi'uuf kan dirqame yoo ta'u dhukaasa loltoonni Wayyaanee halkan edaa godina Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti bananiin ammoo dargaggeessi tokko madaa'uun gabaafameeti jira. Nus dhimma kana qoratuuf gara godina Wallaggaa magaalaa Naqamteetti bilbiluun Qeerroo Oromoo magaalaa Naqamteerraa odeeffanneerra. Qeerroon magaalaa Naqamtee kunis taateewwan dhimma kanaan wal qabatanii kaleessa guyyaarraa haga irraatti jiran akkas jechuun nutti hime. Haala addaadhaan kan uummanni eegaa ture inni kaan istaadiyeemii Wallaggaatti qophii godhee inni kaan immoo konkolaataa qabatee hanga iddootti ba'anii achiiyyuu simatanii gara konkolaataa 500 ol ta'a yeroo sanatti kan isaan faana ture guutee akka jedhamu kan qabanii iddoo kaanoo magaalota Oromiyaa kan akka Amboo kan akka Geedoo kan akka Baakkoo keessa nagaadhaan darbanii akkamittiin Naqamteetti yeroo dhiyaatan waan akkasii uumama kan jedhu qabsoo ergatee nuunis aluma bulla jedhanii uummanni guutummaa guutuutti aluma bulee hordofaa turre nuunis aluma bullee gatii ta'eefi gara naannoo sa'aatii 9 waan akkasiidha. Waan godhan dhabanii korri bittinneessaa Oromiyaa isiniin dabarsinee uummanni immoo dudduubaan haa dhufu jennaan uummata koo nasumachuu ba'ee dhiiseen deemuu jennaan waan godhan dhabanii dudduubatti deebi'an isaanii amma magaalaa Naqamtee xiqqoo tasgabboofteetti garuu karaan hundumtuu cufaadha. Tole gaalfadhu kabiraan ammoo rasaasni aga lafa bariittuu dhukaa ture jedhanii tarkaanfii fudhachaa turan loltoonni Wayyaaneedha. Eeyyeen sirriidha. Tarkaanfii fudhatamaa ture. Qeerroonis namni dudduuba deebi'ee hin jiru. Nuuniyyuu qabamee turre booddee harkaa baane naannoo duwwaa 4ttis qeerroonis dhagaadhaan karaa cufeeraa. Dhukaasnis ture. Mucaan tokkos rukutameera. Mucaa Tuntaayyoo jedhamu naannoo duwwaa 4 rasaasaan Torbaasaarra rukutamee kilinichii Adventistii yaasisee gara manaatti galeera. Namni maaliif 10 deddeebita jedhamee uleedhaan sadafiidhaan kan rukutame baay'eetu jira. Inni gara hin qabu. Kana jedhee sitti himuu hin danda'u. Tole egaa dhuma irratti ammoo kunoo qeerroon Oromoo walitti dhufiinsaan warraaqsa walirraan erga gaggeessuu jalqabdanii ganna 4ffaa lakkoofsisaa jirtu. Haa ta'uti mootummaan kunuunfataan Wayyaanee ammayyuu afaan qawwee fayyadamuudhaan isin ukkaamsaa jira. Meegaa qabsoo amma karaa nagaa gaggeeffamu kanaan osoo hidhannoodhaan hin tumsamin mootummaa kunuunfataa Wayyaanee kuffiftanii galma qabsoo keessanii kan walabummaa Oromiyaaf bilisummaa Oromoo ga'uun ni danda'ama jettee yaaddaa? Karaa nagaadhaan jarri kuni waan taayitaa gadhiistu miti. Hidhannoon ituu jiraate garuu bilisummaa
yeroo dhiyootti harka keenya gashachuu dandeenyu. Oduu keenyatti aanuun ammoo loltoonni mootummaa koloneeffataa Wayyaanee erga labsiin muddamaa marsaa lammeessuun tibbanaa labsamee as kutaalee Oromiyaa garaa garaatti bobbaafamaa akka jiran ta'uun beekameeti jira. Haaluma kanaan loltoonni Wayyaanee godina Wallagga Lixaa Aanaa Mana Sibuu magaalaa Mandiitti bobbaafaman mormii hawaasaa mudateen magaalaa keessa akka hin qubanne taasifamuu fi uummanni qabeenyaa isaa akka ittiin gurgurree wal qoqqobatuun mormii isaas kan itti fufee jiru ta'uu kan nutti hime qeerroo Oromoo magaalaa Mandiirraa odeeffanne kana. Waraanni Wayyaanee dhufanii magaalaa Mandii keessa buufachuuf yeroo jedhanitti bulchiinsi gaafanni simachuu diduu naannoo baadiyyaa isaa xinnoo achirraa siqanii karaa Wal-qoqqobe irra qubatanii gadi booddee waraqanni ba'ee ture halkanneen gaddaa. Mee maal jedha qabiyyee waraqaa sanaa? Qabiyyee waraqaa sanaa humnoonni tika Wayyaanee magaalaa keenya seenanii waan jiraniifi humna kumaandii poostii kana dura akka mormiidhaanii akka dhaabbannu nyaatas ta'e wanta tokko akka ittiin gurgurree gadi booddee Wal-qoqqobe keessatti bishaan itti gurguruu dinnaanii mucaa tokko qabdee gaafa kaambiitti fudhattee kaatu uummanni gaddiis gaafa inni jedhu gaddiistee gara kaambii isheetitti deebite. Magaalaa Mandii keessaa tajaajila tokkollee argachaa hin jiran amma yeroo kanatti. Kaardii faallee dhaabbatii dhaqaniifaa bitatanii deebi'aa jiru. Kun kanaan osoo jiru sanbata kaleessaa godina Qellam Wallaggaa Aanaa Sayyoo magaalaa Dambidoolloo keessatti dhukaasa loltoonni mootummaa koloneeffataa Wayyaanee ilmaan Oromoo irratti bananiin Oromoonni danuun madaa'uun gabaafameeti jira. Dhukaasa kaleessa waaree booda loltoonni mootummaa koloneeffataa Wayyaanee banan kanaan Oromoonni madaa'an danuu ta'uu odeeffannoo maddeen keenya garaa garaa irraa arganneen beekuun yoo danda'amu Oromtichi magaalaa Dambidoolloo irraa odeeffanne tokko akka jedhetti ammoo qabatamaan Oromoota madaa'an 3 arguu fi kabiroonis jiraachuu akkasumas tarkaanfii aloo baafannaa abbaan torbee loltoota mootummaa koloneeffataa Wayyaanee irratti fudhateen hoogganaan waraanaa tokko ajjeefamuu fi waraanni kabiraanis madaa'uu akkas jechuun nutti hime. Osoo konfiraansiin kan hafuuraa jedhamee waamamaa jiru. Komaandii poostiin akka lafa hin beekan immoo eeyyama keenya malee akkamitti beeksisa beeksistu jedhanii namoota beeksisa jiran qabanii to'annoo jala oolchanii. Uummatii jara kana fuutanii deemtanii keenyaa jiru jedheetu iyyee sana booda dhukaasa kan ta'e jarri. Eeyyama keenya malee ka jedhu qaama kamu? Raayyaa ittisa biyyaa jedhaman Magaalaa. Tole. Saboota dhukaasitti fufee uummatis kafaatitti fuudhee galee sana booda dhukaasii meeshaa gurguddaa dhagaamaa ture. Ijoollee keenya soraachaa turan ijoolleen garuu hedduu hin baqanne amma danda'anitti ittumaan qabaa turan abbaan torbee tarkaanfii irratti gaafa dhaqsuutu jarri baay'ee sodaatanii hoogganaa isaaniillee waraana sana keessatti ajjeefamee jira. Ijoollee Oromoo kan magaalaa Dambidoolloo irraas ijoolleen dhaaman jiru jedhama. Ijoolleen kun naannoo kamitti dhaame? Duwwaa torbatti namni dhaame jira. Bara duwwaa shanitti namni dhaame jira. Nama hedduu dhaame jira jedhamee odeeffamaa jira. Hanga ammaatti kan hin beeku nama gara 3ti. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo oduun itti guyyaarraaf qabannee isiniif dhiyaanne naguma kana ture qophiilee keenya afaan waliin ammas turtii gaarii qabaadha. Injira dhaloonni jajjabeeni bubbulaan abbaabsete gadeeni inkennu dhaloonni biyya baasa leencarka du'aa morkuu rasaasa. Injira dhaloonni jajjabeeni bubbulaan abbaabsete gadeeni inkennu dhaloonni biyya baasa leencarka du'aa morkuu rasaasa. Bobokkisaa jira qeerrooni gumaa dabaasa jajjabeeni. Finiinsa akkuma kaleesseetti gadeeni. Bobokkisaa jira qeerrooni gumaa dabaasa jajjabeeni inteenya arrasi finiinsa akkuma kaleesseetti gadeeni. Irraan bayii kuffisi diina rasaasa keetti naqadhuuti qa'eessi nyaaruun kun tuffiidha loleenyummaa keetti agarsiisi abbaan isoo du'e qa'eerra ilmaatu eega garra baasa sanyii facaasantu daraara waraabetti eegi qa'eerra. Loltoota
bukkisi. Akka hin hafne iddishii. Irree tokkummaa cimsinaa gamtoomne tokkoomne diina bukkifna. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun egaa kan isiniif dhiyaatu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Gama kiyyaan nagaatti dhaamsaaf roobaa boruu kunooti. Akeekni qabsoo Oromoo gannoota dhibbaa oliif adeemsifamaa jiru garee mootota koloneeffatoo Habashaa aangoo Impaayera Itoophiyaa of harkaa qaban irraa fudhachuuf jaraan wal dorgomuutu hin taane biyya isaa afaan qawween koloneeffatamte walaboomsatee bilisummaa mataa isaas mirkaneeffate kan isaatti abboomee jiraachuu fedha. Sabni Oromoo mootota koloneeffatoo Impaayera Itoophiyaa waliin dorgommii siyaasaas ta'e kan aangoo inni Impaayera Itoophiyaa dhuunfachuuf qabu hin jiru hin jiraatus. Seenaan qabsoo Oromoo darbaniis ta'e raaqsi har'a godhamaa jiru kana hin mul'isu. Namoota dhuunfaa fi murnoota walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo hin feene kanneen dantaa ofiif fiigan yoo ta'e malee ilmaan Oromoo quuqamaa fi aantummaa saba isaanii qaban Impaayera Itoophiyaa keessa saba isaanii tursiisuuf kan yaale tokkollee hin jiru. Walmorkii aangoo Impaayera Itoophiyaa karaa miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa godhamaa jiru baltii siyaasaa mootummaa Wayyaanee fi ergamtoonni isaa ittiin qabsoo Oromoo sakaaluuf uummatanii fi kolonii isaanii itti fufsiisuuf miira Itoophiyaanummaa saba Oromoo keessatti uumuuf tattaaffii godhamaa jiru ta'uun ifa galeessa. Gareen ergama mootummaa koloneeffataa Wayyaaneen bittilamte ODUU fi qondaaltonni ishee sabboonummaa kijibaa gonfamaniin shira kana milkeessuuf wallaansoomaa itti jiru. Walmorka shiraa Wayyaanee fi ergamtoota Wayyaanee ODUU gidduu jiru dhugaa fakkeessuuf qabsitoonni maqaa qabsoo Oromoon daldalanis mata-duree dubbii godhatanii duulaa faanfaajjii kan hawweensaa jiraachuun isaanii akkuma beekamu gama biraan ammoo qabsoon Oromoo hanga kiiloo 4tti jechuun utuu beekuus ta'e utuu hin beekne ittiin akka dhaadatamuuf jechoonni finnaa diinaan asii xaxamanis kaayyoo gooroo qabsoo Oromoo dabsuuf kan akeekamedha. Haa ta'u malee Impaayerri Itoophiyaa fi mootummaan koloneeffataa Wayyaanee akka waan dimokiraatii fakkeessaa gama biraan ammoo hooggantoota paartilee siyaasaa qabsoo karaa nagaa taa'isanii mana hidhaatti dararamaa turan uummataan akka wal hin quunnamneef ugguruun kan seenaan himamutu hin taane dhugaa qabatamaa har'a argaa jirrudha. Uggurriin akkanaa isa jalqabaa ta'uu baatullee jaarmiyoonni siyaasaa Oromoo qabsoo karaa nagaa taa'isuun mootummaa koloneeffataa humnaa fi sibiilatti amanurraa nagaa eeggatan akka ijibbaataniif yeroon gara qabsoo abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf qeerroo fi qarree Oromoo waliin hiriiran amma ta'uu akeeka. Yaa uummata Oromoo warraaqsa kee humna afaan qawwee fi tooftaan laamshessuu dadhaban akka waan galmi kee aangoo Impaayerattiif qabsooftee fakkeessuun garee ergamtoota ODUU keessaa filatan kan bakka si bu'an fakkeessuuf yaaluun egeree kee fi qabsoo kee rakkoo irraa hammaataaf kan saaxilu ta'uu qalbeeffachuun qabsoo kee humneessi bakka jirtutti walitti siquun wal mari'adhu wal ijaari jaarmiyaa qabsoo hidhannoo jabaa fi hoggana murataa of keessaa horachuun hidhadhu wal hidhachiisi lolii wal lolchiisi biyya kee afaan qawween koloneeffatamte afaan qawween walaboomsadhu bilisummaa mataa kees mirkaneeffadhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.